Ashama akkam jirtu hordoftoota Shaniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kana qabanne isinitti himaa oduu waliin Anbaayisaa Turaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa marsaa sadaffaa jajjabee leenjii turan eebbisiise. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz waraana mootummaa haleeluu beeksisanii. Haleellaan qilleensaa lammataa Maqaleetti raawwatamuun gabaafame. Inneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa marsaa sadaffaaf jajjabee leenjii turan eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaaba lixa Shaggar Sulula Muugar guyyaa kaleessaa jechuun onkololeessa 19/2021 jajjabee leenjii turan dhibbootaan lakkaaman bakka uummanni Oromoo kumootaan lakkaaman jiranitti eebbisiisuu beeksise. Seenaa gootota qabsaa'ota bilisummaa Oromoo eeruun qabsoo isaan dabarsan kan lakkaa'u gabaasi waraana bilisummaa Oromoo Ona Mugar kun qabsaa'onni har'as seenaa kana qoodachuun Oromiyaa bilisa baasuuf kutachuu dubbata. Tibbuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa jajjabee waraana bilisummaa Oromoo leenjii turan bakkoota garaagaraatti leenjii xumursiisee eebbisiisuu beeksisaa tureera. Zooniin giddugaleessaa yeroo ammaa Oromiyaa zoonii kibbaatti aanuun jajjabee waraana bilisummaa Oromoo leenjisee dirree falmaatti bobbaasuun sadarkaa lammaffaarra jira. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuz waraana mootummaa haleeluu beeksisanii. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuz waraana mootummaan Itoophiyaa godina Matakkalii fi Wallagga Bahaatti bobbaasuun uummata nagaa ajjeesisaa fi qeerraa buqqaasaa jiru irratti tarkaanfii waloo fudhataniin weerartoota waraana mootummaa nafxanyaa kan ganda giiboomaan dhiffatee ture 31 ajjeesuun hedduu madoo taasisuu beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz qindoominaan sakatta'aa geggeessaniin humna waraanaa mootummaan bilxiginnaa bobbaase irratti injifannoo gonfachuun kaampii waraana hidhattoota Amaaraa kan magaalaa Gaalessaa keessa jiru to'atanii jiraachuus ifoomsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimokiraasii uummata gumuz sakatta'aa hidhattoota Amaaraa kana irratti guyyaa kaleessaa geggeessaniin ammoo tarkaanfii fudhatame hordofee reeffi hidhattoota Amaaraa 9 buufata fayyaa magaalaa Gaalessaa keessa jiraachuunis mirkanaa'ee jira. Ajaja mootummaa Itoophiyaa irraa fudhachuun humni addaa Sidaamaa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuz irratti lola geggeessuuf yaalii taasiseen ajajaa isaa jalaa rukutamuun bittinnaa'ee jiraachuunis beekameera. Humni hidhattoota Amaaraa fi mootummaa federaalaa magaalattii ol seenuun uummata keessa dhokatee akka hin baane yoo taasifamu humni dabalataa naannoo Amaaraa irraa gara sana akka hin deemne kiyyoo barbaachisaa hidhee jiraachuu humni walta'iinsaa kun beeksisee jira. Yeroo ammaa magaalaan Gaalessaa kallattii maraan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimokiraasii uummata gumuziin marfamtee eegamaa jiraachuunis barameera. Mootummaan Itoophiyaa tibba kana humna hidhattoota Amaaraa fi humna addaa Oromiyaa kanneen faannoo Amaaraaf tumsa taasisan bobbaasuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Caancoo fi jajjaba Giissaa Gaalessaa akkasumas Wallagga Bahaa Kiiramuu Guutoo Giddaa fi Amuruutti uummata nagaa ajjeessaa fi shororkeessaa jiraachuun isaa ni yaadatama. Mooraa mana hidhaa Daalattiitti poolisiin hidhamtoota siyaasaa reebaa jiraachuun dhaga'ame. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kanneen mana hidhaa magaalaa Sabbataa kan Daalattii jiru keessatti argaman halkan poolisiidhaan reebamaa jiraachuun dhaga'ame. Hidhamtoonni siyaasaa reebichi irratti raawwataa jiru kun kanneen himata shororkeessummaan himataman yommuu ta'u, reebichi kun erga eegalee har'a guyyaa sadaffaa ta'uutu himame. Manni hidhaa Daalattii Mangistuu Waaqumaa dabalatee mana hidhaa hidhamtoonni hedduun keessatti dararamaa jiranidha. Kanaan duras mana hidhaa kaampii waraanaa Galaan jiru keessatti hidhamtoonni siyaasaa reebichi guddaa irratti raawwatameen miidhamuun isaanii kan yaadatamudha. Haleellaan qilleensaa lammataa Maqaleetti raawwatamuun gabaafame. Haleellaan qilleensaa lammataa guyyaa roobii ganama magaalaa Maqaleetti raawwachuun gabaasaaleen mul'isanii. Kana irratti gabaasa qabna. Televezyiiniin Tigraay kan dhaaba paarlamaa Itoophiyaan shororkeessaa jedhamee labsame TPLF'n to'atamu aarri magaalaa keessaa yoo ol ba'u fagoodhaa mul'isee jira. Akka maddeen garaagaraa himaa jiranitti haleellaan kun naannoo Masfin Industiriyaal Injinariingii fi naannoo buufata konkolaataa duriitti dhaqqabe.
Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa namoonni miidhamuu fi qabeenyi manca'uu Tiwiitara irratti barreessanii jiru. Itoophiyaa Current Issue Fact Check garuu ergaa haleellaa kana ilaalchisuun Tiwiitara irratti baaseen akka jedhamu osoo hin taane haleellaan xiyyaaraa humni ittisa biyyaa ENDF bakkeewwan TPLF meeshaa waraanaa itti oomishuu fi suphuu irratti kan xiyyeeffateera jedhee jira. Opereeshiniin ENDF bakkeewwan kuusaalee meeshaa waraanaa gurguddoo seeraan alaa filatamoo barbadeessuu kan kaayyeeffatedha. Haleellaan kun torban kana keessa yoo raawwatamu yeroo lammataatiif wixata darbe haleellaan raawwateen daa'imman 3 lubbuu dhabuu akkasumas kan madaa'anis akka jiran UN gaafa kibxataa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa wixata bu'uuraalee kominikeeshinii TPLF itti dhimma bahu irratti akka xiyyeeffatee fi lubbuun namaa akka hin dabarre of eeggannoo gochuu hime. Isa dhaabbanni biyyoota gamtoomanii maddeen mana yaalaa eeruun namoonni 3 du'uu dubbate irratti garuu gama mootummaa wanti jedhame hin jiru. Lola kaaba Itoophiyaa Maqaleetti waggaa darbe TPLF izii kaaba Itoophiyaa haleeluu booda jalqabe gara naannoo Affaarii fi Amaaratti babal'atee jira. Torban darbe immoo lolli akka haaraatti eegaleen jiraattonni qeerraa buqqaa jiraachuun beekamee jira. Haleellaa TPLF Affaarii fi Amaaratti raawwate jedheen lammiilee nagaa 30 ajjeefamuu mootummaan himee jira. Himannaa kana irratti gama TPLFin wanti jedhame hin jiru. Sababa lola kaaba Itoophiyaan lammiileen nagaa hedduu fi miiliyoonaan lakkaaman immoo qeerraa buqqaanii jiru. Dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni gurguddoon lolli dhaabbatee nagaan akka hiikamu carraaqii taasisanis ammatti waan milkaa'e miti. Sababa lola kanaan wal qabatee naannoo Tigraay keessatti qofa uummanni 400,000 ta'uu fi beelarra jiran jechuun UN kana dura dubbatee ture. Haleellaa TPLF baneen lolli naannolee ollaa Affaarii fi Amaaraatti ce'uu isaa immoo walumaa gala uummanni miiliyoona 7 siqu gargaarsa kan barbaadu ta'uu UN ibsee jira. Gabaasa dhiyaateef Rahmat Siraaj Shinnigaa Broadcasting Service irraa. Buqqaatonni Kombolchaa fi Dassee loltoota gama lamaa jidduutti muddamaa jiru jedhame. Magaalota Kombolchaa fi Dassee keessatti yeroo ammaa sodaan waraanaa kan hammaatee fi lammiileenis yaaddoo qaban irraa buqqaa jiraachuutu himama. Raadiyoo biyya Ameerikaa National Public Radio jedhamuuf baha Afrikaatti kan gabaasuuf Eider Peraltaa haala Kombolchaa keessa jiru raadiyoo BBC sagantaa Focus on Africa jedhamuuf ibsee jira. Yeroo yaada kana BBCf kennu gama waraana mootummaa Itoophiyaa jiraachuu kan hime gaazexeessaan kun dargaggoota hedduu adda waraanatti guraman akka dubbise hima. Dargaggoonni hedduun meeshaa waraanaa fi gajara waan harka qabaniin dirree waraanaa Kombolchaatti wayita duulan isin yaaddessuu jedhamanii kan gaafataman dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa ijoollee leenjii hin qabne dirree waraanaatti erguu isaaniitu na yaaddessa jedhani. Kan loltoonni raayyaa ittisa biyyaa leenjii fi meeshaa ammayyaa qaban hin dandeenye dargaggooti gajara qabatan milkeessu jedhanii yaaduun akkaan nama yaaddessa jedhan obbo Geetaachoon. Oduu biyya alaatiin weellisaa beekamaan Gaanaa sababa raajii sobaan lubbuun koo balaarra jira jedhe kanarratti gabaasa qabna. Weellisaa beekamaan Gaanaa sababa raajii sobaan lubbuun koo balaarra jira jechuun sodaatee baqachaa akka jiru Facebook gubbaatti maxxanse. Biyyattii keessa nagaan jiraachuuf wabii akka barbaadu hime. Weellisaan Chaarles ni Armaay Meensaay maqaa waltajjii Shaataawel jedhamuun beekamu doorsifni ragaa jiraachuu fi hamileen isaa akka miidhame beekseera. Weellistuu beekamtuu Beyoncé waliin albama ishee Lion King jedhamu irratti gahee kan qabu weellisaan kun Afrikaaf guutuu addunyaatti dinqisiifattoota horachuu danda'eera. Sodaarraa kan ka'e baqachaa akka jiru kan hime weellisaan kun maxxansa isaa Feesbuukii kanaan sababa raajii sobaan baqaaf saaxilamu hime. Xumura ji'a fulbaanaatti raajiin biyyattii beekamaan tokko buufata raadiyoo biyyattii keessaa tokkotti dhiyaate Shaataawel ni ajjeefama jechuun dubbachuu maddi oduu biyyattii Gaanaa Weeb gabaaseera. Raajiin kun kallattiin maqaa weellisaa kanaa dha'uu baatus haalli dubbisaa Shaataawelitti akeekaa jedhameera. Wixata darbe poolisiin Gaanaa odeeffannoo weellisaan kun rasaasaan rukutameera jedhamee haasa'amu odeeffachuu beekseera. Odeeffannoo kana akka dhageenyeen poolisiin dhimmicha irratti qorannoo eegaleera. Kunis hiriyoota isaa dhiyoof miseensota maatii kan dabalatu yoo ta'u hunduu achi buuteesaa akka hin beeknee fi waan narra ga'ee jedhames quba akka hin qabne himan jedha ibsi poolisii. Gareen poolisii mana Shaataawel deemus achitti argachuu hin dandeenye jedheera. Namoonni gariin miidiyaa hawaasummaa gubbaatti dhimmichi goomsa yookaan piraanki ta'a jedhanii kan haasa'an ta'us dinqisiifattoonni isaa dhimmi isaa yaaddessuu himu. Afrikaa keessatti raajiiwwan sobaa akkaan baay'achuurraa kan ka'e biyyoota akka Rwaandaa dabalatee kaan keessatti bakki paasteroonni raajummaa sobaan tajaajilu jedhame cufamaa ture.
Raajii sobaa dhaabaa jechuun miidiyaa hawaasummaa gubbaatti kan maxxanse wallisaan kun eeyyeen lubbuun koo balaarra jira of oolchuuf baqachaan jira hanga biyyi kun seerri jiraachuu isaanitti agarsiiftutti jedhe. Paastariin maqaan isaa hin ibsamin kun Shaataaweel onkololeessa 18 jechuunis wixata darbe rasaasaan ajjeefama jedhee kan dubbate dhuma ji'a fulbaanaa akka ta'e himameera. Hingaa inafiisinaaf dargaggoonni biyya kanaa amantoota ta'uun isaan dhabsiiseera. Waaqa barreerra kanuma jechuun yaada isaa xumure. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irra. Mootittiin UK badhaasa dullattii bara kanaa hin fudhadhu jette. Mootittiin badhaasa barruulee Oldie of the Year maanguddoo bara kanaa jedhamuun kennamu dullumni hamma dulloomeera ofiin jettudha jechuun hin fudhu jette. Maanguddoon umriin waggaa 95 badhaasicha deebii naamusa qabuu fi jabaa ta'e kennuun kabaja wajjin jechuun diduushee himatte. Haati gonfoo biyyattii waggaa 70ffaa bara muudama ishee kabajuuf jirti. Abbaan warraa ishee Duke of Edinburgh badhaasa isheen didde kana bara 2011tti fudhatee ture. Badhaasni Oldie of the Year milkaa'ina maanguddootaa waggoota 29f kabajaa jira. Kana dura nersoota, atileetotaa fi taatotni badhaafamaniiru. Mootittiin yeroo weerara kooroonaa vaayirasii mudate hooggantummaa isheen agarsiisteef badhaasa kanaaf kan kaadhimamte. Oduu ispoortiitiin Newcastle leenjisaa haaraa qacaruuf barbaadaa jira jedhame. Kana irratti gabaasa qabna. Newcastle leenjisaa haaraa barbaadaa jira. Steve Bruce'n geggeesseera. Kilabichi erga abbootii qabeenyaa Saawudii Euro miliyoona 305 bitame guyyoota 13 booda leenjisaa ganna 60 Steve Bruce'n geggeessuun haaraa qacaruuf jedha. Newcastle taphoota 7 keessaa tokkoyyuu osoo hin mo'atin 19ffaarra jira. Hooggantuun baajata kilabichaa Amanda Stiveley abbootiin qabeenyaa haaraa kilabichaa investimentii yeroo dheeraa gochuun akka Newcastle waancaaf dorgomu gochuuf hojjetu jette. Taphataan duraanii Newcastle Chris Waddle leenjisaa haaraan ittaanee qacaramu kaayyoo kanneen milkeessuuf murteessaa ta'a jedhe. Manchester City'n yeroo abbootii qabeenyaa ammaan bitame akkasuma tarkaanfii guddaa fudhachuun leenjisaa beekamaa Pep Guardiola qacaran. Newcastle akkasuma milkaa'uuf leenjisaa jabaa akkasii qacaruu qabu. Leenjisaa garee cimaa Awurooppaa keessaa geggeessaa jiru argachuu qabu jedhe Waddle. Osoo wal harkaa fuudhinsi kun yeroo gannaa raawwate ta'e Rafael Benitez Everton galuu dhiisee Newcastle'itti deebi'aa ture. Achitti yeroo waggoota 3 ture jaallatamummaa guddaa qaba ture. Milkaa'ina Liverpool, Chelsea, Inter Milaaniif Real Madrid'itti argate asittis fida jedhamee eegama. Garuu Everton erga galee waan as dhufu miti. Antonio Conteen yoo qacarame milkii guddaa ta'uu akka danda'u amanama. Lucien Favre leenjisaa duraanii Borussia Dortmund, Zinedine Zidane, Steven Gerrard, Roberto Mancini, Frank Lampard, Roberto Martinez kanneen leenjisummaa qacaramuuf ilaalaman keessatti argamu. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irra. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne hanga ammaatti daawwattan ture qophiilee Shiniigaafan waliin turtii gaarii.